akaadaamiin afaan oromoo dhaabbachuu qaba ilaalcha jedhu fudhadheen waanuma xixinnoo hojjedha jechuun amma xalaa barreessuu maaloo waan xinnoo namatti fakkaachuu danda'a garuu fiilingii qabdu ibsatta beektaa biyya kanatti immoo beekamne amma yaada kee feesbuukii irratti ibsattee yookaan maal jettee kun waan namuu ta'e takka jedhanii si bira darbu malee namni dhaggeeffatu garuu ani waggaa 2 fuulduratti mootummaa naannoo Oromiyaatii fi xalaa barreessee jechuudha suni milkoomne yeroo wanni Oromoo afaanni Oromoo ka'u afaan Amaaraatu rifata afaan Amaaraa rifatu kun immoo afaan Itoophiyaati jedhameera yoos Itoophiyaanis Amaara kana wajjin rifata yogaa Amaariniif Itoophiyaan rifatanii Oromoon immoo oneeg ta'eeti ashabbaarii ta'eeti maraataadha itti duulaa jedhu akka kanattiin eessayyuu ga'uu hin dandeenye. Ajandaan poolitikaa rakkoon Itoophiyaadhaaf Oromoo gidduu jiru kun hiikamuu qaba. Itoophiyaadhaafis gaariidha yoo hiikame, Oromoodhaafis gaariidha yoo hiikame. Kanatu hiikamuu dide. Oromoon rakkoo guddaan inni qabu Itoophiyaadha. Itoophiyaan rakkoo guddaan isheen qabdu Oromoodha. Garuu akka nama fanxoon qabeetu lachuuyyuu hin dhofata. Dhimma akaadaamii afaanii duukaa wanti wal qabatu gaaffii hayyoota addana jiraniiti. Waggoota hedduu fuuldura gaafachaa turanii anuu gaafatamaa utuu inni jiruun dhaladhee guddadhee jechuun hin danda'ama. Har'a maaltu gara wixinee qopheessuutti nu fidere tarii wanti nuyi haasofnu jechoonni keenya warra hooggansarra jiran biratti ni dhaga'ama waan ta'eef kana dhaabuun ulfaataa miti yaada jedhuuf ani waraqaa irratti walitti qabee qopheessuudha yaadii iddoo adda addaatii ka'uu danda'a. Kanaaf sanaaf ka'umsa kan naa ta'e wanta gurguddoo sadii tokkoffaa dhiibbaan afaan Oromoo irra ga'aa jiru dabalaa deemuu isaati. Dhiibbaan afaan Oromoo irra ga'aa jiru ammayyuu dabalaa jiraachuu isaati. Inni lammaffaan afaan Oromoo giddugala tokkorraa hoogganamuu dhabuu isaati yookaan abbaan itti gaafatamu dhibuudha. Afaan Oromoo abbaan itti gaafatamu hin jiru. Kanaaf abbaan barbaade waan barbaade fideerra yoo dhuma uummatitti bahee lolee wanni sun akka hojiirra oolle ta'eyyuu seeraan hin gaafatamu. Sababni isaa lafa abbaan irra hin jirre dhaqee qote waan ta'eef yookaan lafa abbaan qabne qote waan ta'eef namni maaf qotte jedhee gaafatu hin jiru. Kanaaf warri laagimeen akka hojjetamuuf duuba jiranis seeratti hin dhiyaanne. Sababni kana maanni sila dubbataa turanii afaan Oromoo qubee laatiniitti akka inni hin fayyadamneef maal gochuu ture kaayyoon isaanii innoo barachuudhaaf hin mijatu jedhanii gara afaan qubee giiziitti deebisuuf akka ta'e sila kaa'aa ture. Abbaan barbaade akka fedhe godha afaan kana namni itti gaafatama fudhatee hin jiru jechuudha. Afaanichi gama hundaan guddachuu dhabuudha. Gama hundaan jechuun maal jechuudha? Amma mucaayyoo dhalatee miilli isaa qofti yoo guddate miilluma qofatu gadi dheerata miilla tokkotu gadi dheerata yoo ta'e yookaan immoo harka tokkotu dheerata yoo ta'e namni sun guddateera jechuu hin dandeenyu. Amma afaan Oromoo sadarkaa PhD qaqqabee yuunivarsiitii Wallaggaa barana waggaa 4ffaadha. Waggaa 4 xumuraa jira jechuudha. Yuunivarsiitii Finfinneetti immoo bara kana jalqabee warra dhaqanii barachuudhaaf carraa argatan keessa hin jira. Garuu afaan Oromoo guddateeraan gaaffii biraati. Sababni isaa afaan Oromoo tokko guddateera gaafa jennu fayyadamarraa kan akka ta'e obbo Baqqalee Garbaa irra deddeebi'anii nu barsiisaniiru. Waltajjii adda addaa irratti sirriitti quba qabna kana. Kana qofa miti afaan saayinsii fi teekinooloojii yoo ta'edha. Sana achi keessatti haasa'uu dandeenya. Fakkeenyaaf waggaa darbe kana Googiliin afaan 20ffaa godhachuuf ture afaan Oromoo. Afaan 20ffaa godhachuuf ka'ee jechoota miliyoona 1 gaafate. Jechoota miliyoona 1 sababni isaa sooftiweeriitti galuu qaba waan ta'eef jechoota miliyoona 1 naa kennaa jennaan eenyu haa kennu. Inni immoo eenyu na gaafatu. Ana danaan waan tokko hojjedhaa. Inni namni biraan godha sanaa waan biraa hojjetaa. Inni biraan immoo garasii hojjetaa. Iddootti walitti dhufnu hin qabnu. Nuyi uummanni miliyoonni 50 garuu jechoota miliyoona 1 Googiliidhaaf kennuu dadhabne. In kufee jechuudha.
har'a afaan ni biraa afaan namaaraa afaan googilii ta'eeti jira. Afaan kan biraa maqaa kaasuu dandeenya. Kun maalirraa maddee afaan Oromoo abbaa itti gaafatamummaadhaan waa'ee isaa dubbatuuf hin qabu. Mee dhiibbaa kana ilaalla. Dhiibbaan afaan Oromoo irra ga'aa jiru dabalaa jiran jedhee amma afaan Oromoo dhiibbaa keessaa falaa akka inni qabuun kaasuu barbaada. Dhiibbaa keessaa falaa qaba. Afaanichi of danda'ee yaada barbaadamu akka dabarsu amanuu dadhabuutu jira Oromoodhuma bira. Nama biraa biraan nannu keessaa. Afaanumti kun of danda'ee yaadan dubbachuu barbaadu naa dabarsa kan jedhutti nama amanuu dhabuutu jira. Sababa kanaaf yaada tokko ibsuu fi yoo afaan biraa itti makan akka inni gaarii ta'etti akka yaada akka gaariitti bakkaan namaa ga'u. Mee asuma dhiyoo warra jiran kanarraan ka'a miidiyaarraa. Miidiyaan keenya OBN jedha. Oromiyaa Broadcasting Network. Wanti dhabni jira ammas keessa. OBS Oromiyaa Broadcasting Service. OMN nisan halluu diimaadha itti godhu kana laalaa. ONN miidiyaa meeqa qabna? Isa kamimmoo afaan Oromoo of keessaa qabu. Sagantaa TV fi raadiyoo Oromiyaa kan jedhu tokkoon beeka dur. Sagantaa TV fi raadiyoo Oromiyaa maalumaaf OBN itti achi jijjiirame ni jennaan. Sagantaa TV fi raadiyoon Oromiyaa kuyyoona sirriidhumatti Oromoon ibsuu laata? Sirriitti afaan Oromoo of keessaan qabuu laata? Maaliif? Sana OBN itti afaan Ingiliziitti makuun asumarraa haa ilaalluuti. Miidiyaaleen asii gadii kun intarnaashinaali ta'uu hin dandeenye fakkeenyaaf TV mo'aa. Afaan Ingiliziitti deebisuuf yookaan afaan Ingiliziitti makuun yookaan intarnaashinaali nama godhutu yoo ta'e warri TV mo'aa tokko intarnaashinaali hin taane jechuudha. Sabaawoj kan jedhu jira. BBC News afaan Oromoo kan jedhu jira. Argitu waan an jala muri. BBC News akka addunyaatti garuu afaan Oromootti fideemi. Miidiyaa kanallee qabsoodhaan bananne yeroo san na yaadadhaan warra hirmaate keessan jira. Yeroo mallatteessuusaa. Afaan Oromoo kan jedhu laalaa. Ormii mee afaan Oromootiin waa godha jedhee gara keenyatti yoo deemu nummoo lakkii nu afaan Ingilizii malee hin ta'u jennee achi deemnaa jechuudha. Kan saba biroo yoo laalle hoo Amaaraa TV harrayyuu Amaaraa TV jijjiiramne Eertiraa TV Tigraay TV maafi jijjiiran isaan akkanaan keenyaa kana si'achi maafi jara kanaaf moggaasni maqaa akkamii qaba laata? Kan biraallee moggaasa maqaa baankilee keenyaa tokko tokko laaluu dandeenya. Oromiyaa International Bank Oromoodhaaf dhaabbate maal amma baankiin idil addunyaa yoo jedhe baankii idil addunyaa Oromiyaa yoo jedhe maal amma rakkinni jennaan idil addunyaa isa jedhu sanatu waan barbaadame sirriitti ibsuu hin danda'u laata? Kanaaf afaan Oromoon kina qabaare saabbaan gaafa cabsee ormii maal godheettan ija jaamsa. Afaan Oromootiin kan moggaafaman sadarkaa idil addunyaatti beekamuu hin danda'anii. Fakkeenyaaf baankii hojii gamtaa Oromiyaa isaanillee afaan Ingilizii isaatti deebisanii numa qabu. Warri kunis gochuu danda'u isa jedhuuf fakkeenyummaa isaa fudhadhu. Amma ni baankii sana yookaan miidiyaa kana ol qabuuf yookaan akkas gochuun miti. Garuu afaanuma keenyaan dhimmuma keenya yoo dubbanne isumaan intarnaashinaali ta'uu hin dandeenyu. Yoo afaan Ingiliziitti manne yookaan afaan biraatti finne malee kan jedhu sana ilaaluun fanii. Kanneen akka fakkeenyaatti fudhadhe malee baay'ee isaaniiti jechuudha. Dhiibbaan biraa immoo afaan biraa yaadaniitu waan Oromoo barreessuutu jira. Afaan Oromoo isa jedhullee Oromiffa kan jedhan amma yoona. Oromiffa afaan Oromootii maqaadhaan jijjiiramutu jedhamu Oromiffa kan jedhaa jirru isa maalirraa jijjiirre beektu? Inyaasa jedhu tokko jira Amaarinyaa Orominyaan isin jiru nu bira. Afaan Oromootu jira Oromiffis hin jiru. Kanallee egaa barsiisonni koo na barsiisan asuma keessa jiru. Iffa kan jedhu kana Dookter Addunyaan kaasuu danda'u yeroo baay'ee isaanirraa waan hin baradhe beeka. Iffa isheettu kana laayik afaan Ingilizii keetti laayik ishee jettu sariffana ciliinee fakkeenyuma isaan naa fudhatan gaafa na barsiisan hin kaasa.
Sariffa na ciniine abaluu jechaan akka sareetti na ciniine jechuudha. Kanaafuu Oromiffa kan jedhu akka maali jechuudha. Akka maali jechuudha. Kanaaf Wallagga kan jedhu meelaalaa kunuunlaa sababa barreeffamee jiru kana. Maal jedhu? Wallaggaadha. Dookter Asanii wajjin kaleessa dubbanneerra dhimma kana hin sirreessineera niiru isaanis. Maal nama minii kana kan uume maaliif hin sirreessinu? Salaalee warri Salaalee dhuftan dhaqaa ilaalaa Selaalee jedha. Maa inni Selaalee? Afaan biraatii yaadanii afaan Oromoo barreessuudha jechuudha. Kana ufuma kun dhaqee arge. Qorannoon lammataa xiinxala haala barreeffama afaan Oromoo tibbanaa kan jedhu irratti bara kana hojjedhe. Bara kana baruma 2011 kana hojjedhe jechuudha. Kitaaba 10 sakatta'e achi keessatti dhaaba dhabuu barreeffama afaan Oromoon arga. Dogoggora qubeessuun arga. Garuu dogoggorri qubeessuun rakkoo barreessitootaa osoo hin taane rakkoo sooftiweerii afaan Oromooti. Moosaajii isa jedhan sana dhabuu akka ta'een baree jechuudha. Kanaaf furmaati tokko kaa'amuu qaba kan jedhutti deeme. Mee ragaan fudhadhe keessaan tokko isinitti agarsiisa. Barreeffamni afaan Oromoo dhaaban qabu. Inni tokko asitti buta, inni biraa achi irraa buta. Rakkoo akkasiitu mul'ataa jira. Isa kanaaf falla akkamitti barbaadama. Amma kitaabni an amma ilaalaa jiru kun kitaabii an fudhadhee kan ogeessa afaaniiti. Ogeessi afaanii kun gandicharraa garagalee deemuuf aggaamuun jiruu fi waanan jala mure waanan halluu diimaa adaan yookaan halluu magariisa yookaan halluu garaa waaqaa taasise kana laalaa. Irra kan jedhu kan iddoo kanatti itti buta namni kun. Fi kan jettu kana namni kun asitti itti buta. Dhaa kan jettu kana asitti kun namni kun itti buta. Tii kan jettu asittis barreeffama kana keessatti ogeessa namni kun waan ta'eef tarii wa'ii fi kan jedhuun kitaaba biraa wal bira qabee ilaaluu jalqabe. Hini ilaalaa hiniin iddoo hundatti itti sitteeti kan jirtu. Irrayyuu lakkii iyyuun irraa siquu qabdi. Irraa iyyuu ta'a jechuudha. Yookaan irra iyyuu jedhanii iyyuu ta'a yutuu irraa siqee. Garuu irraa butaate amma yoonaa kan jiru barreeffama baay'ee keessatti. Barreeffama kan biraa immoo fudhadhe. Barreeffama tokko keessatti dhaaba dhabuutu mul'ata. Keeyyata tokko keessatti kun iyyuu. Sana qorannocha isinii dhiyeessaa waan hin jirreef isheema kana isin agarsiiseen darba malee isa waraqaa guutuu isaa waan qabuuf wajjin ilaaluu dandeenya yeroo biraa. Amma illee isheen jettu irraa sixxeerti. Asitti immoo itti sixxeerti. Argaa jirtu waan hin agarsiisu mul'ata laata? Illee gubbaatti irraa sixxee godhanatti itti siqatte. Irraan asitti irraa siqate. Asitti immoo itti siqate. Bakka amma argitan kanatti hiniin bakka jirtu hundatti itti sittee jirti. Asitti immoo maal taatee jirti? Irraa sittee jirti. Eenyummaa isaa asitti immoo isaan achi siqe. Kitaabilee 10 sakatta'een akkaataa barreessuu 5 arge. Laalaalaa. Kitaabilee 10 sakatta'een akkaataa barreeffamaa 5 arge. Fakkeenyaan fideessa kana kitaaba keessaan fudhadhe miti garuu ishee kan jedhu kana akkatti barreessan isitti agarsiisuuf fakkeenya kana fudhadhe garuu ragaa koo keessatti ragaa guutuu jira jechuudha. Tolasaan mana isaa deemee siiqqee ishee fidee dhufee jedhanni tokko. Kitaaba biraa keessatti immoo Tolasaan mana isaa deemee siiqqee ishee fidee dhufee jedha. Ishee itti butaa, isaa itti buta. Achi inni sadaffaan Tolasaan mana jedheetu irraa siqee hudhaan moo kaa'a. Hudhaa yeroo kaa'u siiqqee deemu bakka iidhaa maal ka'a? Hudhaa ka'a. Tolasaan asitti immoo mana isaa hidhee itti butee garuu hudhaa ka'a. Asitti immoo irrumaa butee iyyuu iis hin qabdu. Bakka itti ka'a. Kitaaba 10 sakatta'een maal argee? Akkaataa 5 arge. Kitaaba 100 sakatta'ee akkaataa 50 arguufan deema. Waggaa tokko fuuldura BBC naa bilbilee, BBC Afaan Oromoo naa bilbilee. Abbaan Afaan Oromoo eenyu akka ta'e yeroo inni na gaafatu
Abbaan afaan Oromoo Oromoodha garuu qaama itti gaafatamuuf hin qabu jedheen deebise.